السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني بوليوان كي نوروت أمن تابرا أكم جرتن أمتك أشتي جرتو جتباتو الحمد لله أنس نجيت رجلة ربي بكم جرتن تينا جابرا من ربي كان أمك أمن اسم براجرات جتة الحمد لله هرس فيديو ذاك ولد ديبني جرا أجر فيديو كياتي أصو هنترين دورا obboleettii teenya hayaatii yeroo kamiyyuu hayaadannu inshaallah du'aayi haa goonuu fi isiniin jechuun barbaada. Obboleettii teenya hayaatii inshaallah rabbiin cafee jeenataa isiif hiree qaama isii ka gubbaa qubate san rabbiin isaa isiif haa qabbaneessuu teessoo isii qullaa nabiyyoota nuuf haa taasisuu du'aayi hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas ahlii isii hundumaafuu sabrii jajjabinni rabbiin isiif isaaniif haa kennu. haadha sanis rabbi sabbata imaanaatiin garaa isii haa hidhuu fi isiniin jechuun barbaada. Hundumti keessaniyyuu du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa, du'aayiidhaan hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa ka gara wiika kana jedhe booda gara viidiyoo kiyyaatti tara. Guyyaarraa waan ajaa'ibaa argaa oolla jechuun biyya keenya keessatti yaa subhaanallah. Dhugaa dubbachuuf yaa uummata kiyyaa baay'ee nama dhiba. Nama dhibaa dhugaa rabbii gaafii namatti ta'a. Akkuma yeroo darbee namichi osoo inni lukkuu gurraattii qalee awwaaluudhaaf osoo inni deemuu qabame wajjin qabamee mormatti diramee akkuma wajjin daawwataa ture miidiyaa kanarra deemaa ture. Lukatti duutu awwaala bakka inni awwaale inni baasisanii mormatti diranii akkuma nama waancaa badhaafameetitti badhaasa kee jechuudhaan magaalaa keessa zorsisaa oolan jechuudha. Haadha sanitti hin dhaabbanne hantuuta du'aa qalanii awwaaluudhaaf osoo deemanii akkuma seensa taambileetii gubbatti argitan sanitti hantuuta qalanii osoo awwaaluuf deemu gurbaan kun har'a qabamee jechuudha laga xaafootitti yookaan laga daadhiititti jechuudha. Waa baay'ee gaafii namatti ta'a. Mala bara dhumaattu isaanii ta'e kun hujjimi isaanii kan yeroo dheeraa irra turan namatti fakkaata. Allahu aalamii garuu bara kana rabbiin isaa milkeessaa hin jiru. Salphina mormatti fiititti baatanii deemaa ni jiranii. Yoo dhugaa isinitti fakkaachuu didde FB masarat dhaabaa Dr. Nabiyaa Diigeetuu fi fakkaatota baay'eetu post godhaa jira. Dhaxxanii ilaaluu hin dandeessanii viidiyoo ni qulqulluu gad jiradhanii viidiyoo ammaaf gadi dhiifamne barreeffama gadi dhiisanii jiranii akkuma gurbaa ginaasitti taambileetii seensara argitan kana jechuudha. Yaa Oromoo kiyyaa nuti yeroo baay'ee tokkummaa dadhabnee garagalee Oromoo nyaataa Oromoo qalaa ofii garagalee diinarra qabsaa'uu dadhabee ofii walirratti qabsaa akka harreedhaa sabaaf obboleewwan isaa akka wariitti afootti qalamuu rifachuu dhabee sadhisee wal ilaalaa duraan Oromoon waliif birmataa waliif dhiigaa akka kanaa miti jaalala jira tokkummaa jira kabaja jira amma kabaja walirraa mulqeen ganda wal kukkutee kuta wal kukkutee ofii diina lammaffaa ta'e wal fixaa jira jechuudha. Kana maaltu taasise oo jedhanii keessa deddeemanii oo jedhan gaafii namatti ta'a. Wallahi gaafii namatti ta'a hedduu gaafii namatti ta'a. Ka'umsuma Dr. Abiyyi dhufa isaa irraa jalqabarraa yoo as jalqabne jechuudha. Ummata san akkasittiin jalqaba lammaadha. Akkasitti gammachiisee uummanni gammadee waan malee ta'ee gammannee harka dhoofnee nuu dabarte jennee garbummaa jalaa baane jennee oluttaallee gad deebinee garbummaa san caaltu jedhan nu deebisan. Garbummaa caaltu jalatti kan nu deebisan jechuudha. Maali jettee oo keessa deemtee ilaalte garuu kunniin wanni amma mul'ataa jiru. Kanaafichaa miti kaleessa galgalallee dubartiidha waan du'aa baattee osoo isiin deemtuun awwaaluuf osoo isiin qabamtee jirti sunillee qabamtee hiffiiddee lagatu jira lagooyi qaxxaamurteedhanii sunillee amma ol baha viidiyoon achuma gabaabduudhaan dhaabbatee
social media irra deemaa irra baazawee narguu dandeessanii osoo deemtuu saree argitee sareen balbala irra dabarsitee asanillee osoo isaa awwaalaa jiran hanqisanii itti deemanii bakka isaa itti darban garuu viidiyoo gabaabduu san keessatti waa wayii waan akka hin beekanii yeroo buna kina luukii maranii ittiin safaranii ittiin qabanii fi ishinitti waan akka dhadhaa wayii harkaa fuudhanii mobaayilaa gabaaftee jirti kaan ammoo kabiraa ammoo in awwaaltee fi ari'asanii laga sanitti darbitee bakka isiin itti darbite garuu barbaachaa jiran yeroo saniif irra hin geenne kanarra jiran jechuudha guyyaa guyyaa waa ajaa'ibaa argani yaa subhaanallah yaani wallahi yaa obboleewwan kiyya waan akka nama rifachiisaati waan akka nama rifachiisaati inshaallah rabbiin isaan haa hongeessu rabbiin isaan haa hongeessu akkana guyyaa guyyaa akkuma isaa salphisaara salphinni isaanii kun duubatti hin deebiin rabbiin isaan haa salphisu inshaallah bara irraa akiraati bakka kamittuuyyuu wanti waa akkanaa dalattu rabbiin isaan haa qabu ilmi rabbumatuyyuu isaan qabe malee ilmi namaa qabeeti miti oromoon walollaalee diinarra qabsaa'uu dadhabee walirratti qabsaa'aa jira yoo keessa deemtee uf laaltu yoo keessa waan kana yeroo laaltu silaa wanti kun lafatti miti kan uummanni kun walollaale si jechisiisa jechuudha uummanni kun maalirratti walollaale uummanni sabni badhaan kuni maalirratti hollaalee maaliif walii galuu dadhabe walii galtee duraa tokkummaa duraa san maaltu isaa facaasee maaltu walollaalchise yoo jettee yeroo waan tokko argitu wallahi keessa deemtee keessa keetti gaafii ta'a deema garuu rabbiin isaan hin milkeessin gocha harki namaa homaa miti rabbiin isaan hin milkeessin mee du'aayii kadhadhaa mee yaa ummata kiyya gandummaa dhiisaa mee yaa rabbii wanta daangaa isaa akkana isaa salphinni isaanii ittuma haafufu wanni waa akkana harkaan deemtu bakkuma jirtu taa qabamtu mee du'aayii keessan kadhadhaa akkuma amantaa keessanitti yaa oromoo kuni rabbiin isaan hin milkeessin rabbiin garuu hin milkeessu yeroodhaa fi ummata keenya adda facaasuu ummata keenya qeerraa facaasuu ummata keenya walollaalchisuu gaafii sitti ta'a maalumaaf oromoon nuti tokkummaa dadhabnee jenna yoo akkana waan kana argitu dhugaa rabbi si shakkisiisa hedduu takka gaafii sitti ta'a jechuudha yookaan lukkuu awwaalanii yookaan bineensa awwaalanii yookaan hantuuta awwaalanii kuni wujima isaanii allahu aalam wujimi isaanii yeroo dheeraa ta'uu danda'a rabbiin isaan qabee mala bara irraa dhumaa ta'uu danda'a rabbiin isaanuma qabaa jira mulkaan jiranii rabbiin ammallee isaan haa qabu karaa hunda oromoo dadhabanii jennaan ajjeesanii fixuu dadhabanii ibiddaan gubanii qalanii morma isaanii uletti danqaranii nu rarraasanii daangaa itti cabsanii lafa isaanii irratti mana irra gubanii qabeenya isaa barbadeessanii kaan ajjeesanii janaasa isaa akka qoraaniitti bobeessanii suuraa rakka'anii kaan qileerraa duuchanii kaan akka horiitti boollota akkatti nama jiru ija hidhanii naqanii fixanii kara kana hundaanuu akkuma namichi dhurichi dubbate ummanni oromoo ciiseen bulu jedhe ciiseen bulu kaleellee ciiseen bulle har'allee ciiseen bulu borullee ciiseen bulu dachaa warra garbummaa iddaan buqqifna yoo dadhabde ilmootti guddifnaan dhiisnu nin dhalla nuti guddifatamaa situ nu guddisa ataakeetuun beektu si ajaa'iba si dhiba si dhiba jechuudha gara kanaan qalanii akka barbaadan godhanii itti taphatanii gara siin homaa dadhabanii jennaan har'a karaa kanaan nu dhufan karaan kun baazawee isaaniif waan haarawaa miti karaa hundumaa oromoo ummata kana fixuu dadhabanii lafarraa fixuu dadhabanii karaa kanaan seenaa jiranii kan jedhu gaafii nama keessatti kan biraa kan isin ajaa'ibu bara
Oromoo birriin bitanii bar. Oromoo birriin bitanii Oromoo irra dalasiisiisan. Waan ajaa'ibu, waan si dhibu. Maaliif? Oromoon Oromoo irra waa godhu sammuu isaa nagaa kan jedhu gaafii sitti ta'a. Hin komanna malee rakkoo duuba isaa jiru hin beeknu bar. Maaltu isa dhibee? Sammuu isaa nagaa. Sammuu isaa osoo nagaa jiru obboleessa isaa irra kana dalagaa. Qalma obboleessi isaa isa dhukkubsuu dhabaa. Duuti obboleessa isaa isa quuquu dhabaa. Innuu nagaa qaba. Gaafii sitti ta'a. Yaa Oromoo deemee gandummaa keessaa baha. Yaa Oromoo deemee gandummaa keessaa baha. Akkuma jirtanii bakkuma jirtan Rabbii keessan kadhadhaa. Rabbi isaan haa qabu bakka hunda du'aa kadhadhaa deeffadhaa. Akkuma qabamaa jiran kana Rabbiin isaan hin baasin ammallee bakka jiranitti Rabbiin isaan haa qabu isaan haa salphisu jedha. Dheengadda luku awwaalame haya har'aan tuuta qalee osoo awwaaluuf deemu qabame laga Xaafootitti. Dhaqaa fi biyyee masarat dhaabaa Dr. Naafiyaa Diigeetuu fa'a jala deema laala. Kaleessa galgalallee viidiyoodha argitanii jirtan dubartii osoo waan du'aa baattee deemtu osoo awwaaluuf deemtu saree ari'ee laga qaxxaamurtee fiittee saree jala fiiguudhaaf laga qaxxaamurtee jedhan bakka isiitti awwaalte bakka isiitti awwaala hanqattee bakka isiitti darbite dhabanii poolisiin qabamtee jirti baazawee yeroo fattashanitti waan akka dhadhaas wayii bobaa jala qabattee deemti waan akka dhadhaa wayii sinii keessa addaataa maayidoonan beeku maal akka ta'e garuu waan dhadhaa fakkaata akkas ilaaltu fi waa wayii peestaalan martee bobaa jalaa fuudhanii jiranii gadi baasisiisanii jiran jechuudha. Garuu waan bira dubartoonni yeroo isa hordoftee ariiteetiin faanaa deemte poolisatti waamte waan du'aa baattee akka deemtuudha kan isiin dubbatte laga sanii darbitee bakka isiitti darbite hordofsiisaa jiranii yeroo sanii viidiyoo akkasuma dhaabate inshallah viidiyoo biraan akka gannu baasanii abdiidhaan eenna. Dhugaa nama ajaa'ibaa si dhiba gaafii sitti ta'a wanni biyya keenya keessaa jechuudha. Uummanni obbolaa isaa wallaalee ilmi haadha wallaalee osoo akkanatti manni irra gubamu osoo obbolaan isaa gubamee akka qoraaniititti guban jinaasa isaanii ibidda irra bobeessanii gubamu osoo qalamee mormi isaa uletti diramee irratti dannafamu osoo kan arginu waliin rifachuu dhabuun keenya nagaarratti olii birmachuu dadhabnaa laata kan jedhu gaafiidha. Ana gaafii nattaa isin hoo isinoo dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhiba baay'ee nama ajaa'iba wanni jettu si wallaalchisaa Rabbiin isaan haa qabu jechuudhaani bakka jirtanii du'aa kadhadhaa. Rabbi isaan haa qabu wallahi Rabbiin masaakiina kanaa isaan haa qabu. Rabbiin uummata masaakiina kanaa garbummaa waggaa 150 irra turtee quuqamee lafeetti tartee nafseen akka sareedhaa akka tiisisaa hanqattee ilmaan jedhaa qalamanii qalamuu bichaa miti uletti rarraafamanii irratti sirbanii jedhan Rabbiin nafsee nama kalaqisanii isaan haa qabu. Nafsee hundaatu Rabbitti kalaqe. Tokkocha ofii haati tokkocha ofiitti dhabdee madooftee lafatti hafte. Rabbiin aayyoo Oromoo Rabbiin harmee Oromoota tokkocha ofii dhabdee itti dukkanaysanii dukkana keessa hambisan Rabbiin isaanii isaan haa qabu. Rabbiin dhiiga qulqulluu uummata Oromoo badii takkaan maletti dhangala'ee sun isaan haa qabu. Wallahi Rabbiin isaan haa qabu. Nafsee hundaatuyyuu isaan isa Rabbitu uume. Nafsee hundaatuyyuu Rabbitu kalaqe. Rabbiin uummata ajjeesanii ka'anii akka qoraanii walirra guuranii bobeessanii isaan haa qabu. Wallahi yaa Oromoo gubannee jirra gara hundattuyyuu baqannu biyya baqaatitti rahaa dhabne. Biyya keenya keessatti tasgabbii dhabne. Daangaa namaallee dhiibneetii miti. Daangaa keenyarra jiraachuu dadhabnee bar
dhugaa rabbii nama guba dhugaa rabbii yaa Oromoo nama guba kana yeroo argitu Oromoon gara laafessaa Oromoon arjaadha arjaadha gara laafessa gara laafummaan garuuyyuu baay'ee nu miitee jirti gara laafummaa irra darbee walollaalummaan tun maalirraa dhufte gara laafummaa uumama rabbi nuu kenne arjummaa uumama rabbi nuu kenne walollaaluun tuhoo walii dirmachuun dadhabuun tuhoo maalirraa dhufte tokkummaa gamanaa tokkummaa hin jirtu tokkummaa afaan irratti hafte hunduu ganda ofiitti galee jira sababni maali kan jedhu gaafii sitti ta'a bare ana gaafii natta kanaaf yaa Oromoo ko wanni nu barbaachisu du'aayi kadhadha gandummaa keessaa baa akkuma amantaa keessanii waa itti amantanii rabbii keessan kadhadha inshaa Allah rabbiin isaan haa salphisu ammallee isaan hin milkeessin rabbiin isaan hin milkeessini ammallee rabbiin isaan haa salphisu salphinne yoomuu keessaa bahuu hin dandeenye isaan haa salphisu salphinni kana caalu maaltu jira hantuuta lukkuu mormatti diranii hantuuta mormatti diranii ganaa raqa du'ellee mormatti diranii deemuuniif deema ganaa waa baay'ee argina tuncaafiidha ganaa waa baay'ee argina Allahu aalam kun hujima isaaniitu ta'inna hujima ummata kana itti walallaalchisuu ta'inna hujimi isaanii yeroo dheeraa ta'uu danda'a Allahu aalam rabbi namaa haannoo faadhiisu shakkisi keessa garuu ammoo gara rabbii keessanii deebi'aa akka amantaa keessaniitiin rabbii keessan kadhadhaa isiniin jechuun jaaladha warroonni wanti kun isinii yaa'isoo bayyattanii gara FB deemtanii masarat dhaabaa Dr. Nafiyaa Digeetuu fi kanneen kan kana fakkaatu isaantu poostataa jira isaan jala laaluu dandeessan isiniin jedha inshaallah rabbiin isaan haa qabu salphinni kun ittuma haafuufuu bakka kamittuu hin bahini isaanii miliqanii hin bahini rabbiin salphinni isaanii inshaallah gad haa baasu malaa yeroo dhumaattu gahee rabbiin ammallee isaan hin baasin inshaallah rabbiin isaan haa salphisu bakka gaariitti milkaa'in isaanii hundumti keessanii akka amantaa keessaniitiin du'aayii godhaa isiniin jechuun jaaladhaa ummata qashtii ummata jaalalaa fi ummata kabajaa viidiyoo isaarra irratti hin dheeressu hamma viidiyoo biraatiif walitti deebinutti olmaa gaariinaaf oolaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu